Ayyuun baduun ishee qabeenya hirmaachuufidha gaafa deebitee uftu kaayyoon ishee kana kan jedhamutu nu qaqqabee jira oduu haaraa jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa keessanii miti ani nagaa koodha galata rabbii bakka jirtanitti nagaa ta'a obboloota keenya. Egaa Sumayyaan akka dubbatteetti waa'ee ayyuu irratti icciitiin guddaan gadi ba'ee jira jechuudha. Kun dhugaa yoo ta'e icciitiin kun dhugaa yoo ta'e baay'ee nama qaanessa. Dhugaa rabbii baay'ee nama qaanessa. Egaa ijoollee namaa riffan nageenye Sumayyaa jalaa warri deemtanii naggeeffanne yoo jiraattanii namni Sumayyaa fi biyya keessaa intalli tokko sagalee qabdee fi jirti jechuudha. Sagalee ishee keessatti immoo ayyuuni kaayyoo kana hundumaayyuu kan isheen karoorsitee baddee jirtu qabeenya hirmaachuufidha kan jettu dubbattee jirti. Sababni isaa hirmaachuu ni dandeessi jetteetti gaachi keessatti nikaa hidhattee jirti. Abbaa manaa ishee ta'ee jira Sayidoonii. Ammaa fi okattee kan isheen jirtu booddee deebitee gaafa uftummoo qabeenya hirmaattee Sayidoo irraa adda ba'uu barbaaddi malee Sayidootti heerumtee abbaa manaa godhattee faana jiraachuu hin barbaaddu jettee dubbattee jirti. Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama garrama gin. Kun dhugaa yoo ta'e baay'ee nama garrama indee ayyumaan jechuudha dhugaa rabbii. Warri koo qabeenya qabu anan dadhabneen jechaan turre ati kun dhugaa yoo ta'e maaliif baay'ee nama aarsa dhugaa rabbii jechuudha. Akkuma argitanii jechuudha. Waciillee suuta jettee miti baay'ee addaaddaftee baasistee kan jedhamu oduu gurguddaa agaamaa jira Sayidoodhaan jechuudha. Waan tokko gaafa bitanii baay'eetti birrii taasisiisaa turte kan jedhamu dubbatamaa ture jechuudha. Maal jechuudha ayyuu dhugaa rabbii ammaa jechuudha. Mucaan kuni gaa'ila ishee faana dhaabbateera already nikaa hidhateera daggafameera wayini gudee gaafa uftu bakka qabeenya hundumaa hirmaatti jechuudha. Essay han tokko dafqetti immoo tokko duubaan dhufee akkasitti immoo kun ikkoo cubbuudha dhugaa rabbii. Ayyuu keenya yoo akkas gochuu yaaltee jiraatte ara rabbiyyuun ambeekaa gifiidha kun rabbiyyuu sin dhiisu anchi. Maal jechuudha dhugaa rabbii kun dhugaadha moo ganoo? Yoo dhugaa ta'e Sumayyaatu namatu ishee qaqqabsiisee sagalee jechuudha. Kun dhugaa ta'e jennaan hin beeku bichaa kabbaadii akkamitti akka dubbatan nama wallaashisa jechuudha. Macarrashaa irra viidiyoo isheerra jechuudha. Sumayyaanii waan dubbattu abdee garaa gibbitti ishee jee afaan ishee hin xaxame jechuudha. Dhugaa rabbii kana waan dubbattu abdee hin giingoofte jechuudha. Indee akkanatti namni ishee eegan jiru kaa mucaan kun amma oddoo okatteetii gaafa baatu Sayidoodhaanii qabeenya irraa irratti jechuu oofte. Maaliif bakka fuudhee jira already fuudhee jira bakka Sayidoon. Way good. Kabbaad noo dhugaa rabbii baay'ee kabbaadidha. Yoo dhugaa ta'e wanti kun kabbaadidha. Garuus Sumayyaa nama riffaadhaan kan dubbattu akkuma beekamu. Oromiffaadhaan miti maybe Adaamaatu birratti wanti biraan nu gadhiifamuu ni danda'a hin eegna jechuudha. Garuu rabbi Sayidoof obsa haa kennu. Maaliif yoo jettanii wacii amma kana baasee diggaamee immoo kun gaafa irratti ta'u eedonno inni ulfaata jechuun sammuu isaatti inni ulfaata dhugaa rabbii maaliyyuu yoo ta'e ala namaadha. Dogoggorri isaa dogoggora kana dura jilbeeffatee qalabatii godheefi sanarra kana Sayidoon dogoggora hin qabu. Dhugaa rabbii dogoggora hin qabu. Ilmi namaa immoo takkaanuma dogoggora isaa sanarraa immoo deebi'uuf yaalii inni godhee waan baay'ee jira. Ayyuu araarfachuuf jechuudha. Qabeenya dirasii kenneefiira birrii 600 hin diddee waqtii sana jechuudha. Indee maal jechuudha amma geessee dhugaa yaada kana qabattee kana karoorfattee to'ataanaani bichaan ulfaata. Uummanni kun hunduu ishee irratti ka'a ayyuu irratti jechuudha. Namni beekaa ija namaa durallee deemuu fi ni ulfaata akkas go'amee jechuudha. Garuu immoo kun kan dhaga'ame oduudha. Intalli akkas jettee Sumayyaatti himte biyya keessan jira jetteetti
biyya keessan jira Itoophiyaa Adaamaan jira jetteetti egaa wanta ummoon beeknu gara fuulduraatti akka isheen jettes ta'uu dhiisuu ni danda'a. Mikinaanni isaa maybe ayyuun qalqal jetti waan ta'eef seexana qabaachuun ooltuu mucitti kana dhugaa rabbi waa fu'ee badee ta'us ni danda'a. Waan beeknu hin qabnu ayyuun qalqalee ijaa jettuuf seexanni fudhatee baduu danda'a. Garuu waan nagaasheedha. Bakka jirtutti nagaan immoo isheefaa ta'uu gaarabbii ala namaadha yoo balleessite iyyuu nama azansiisti ijoollummaa waan qabduuf jechuudha. Hayyuu keenya bakka jirtutti nagaa ta'ii garuu yaadni kee yaada amma je'amaa jiru yoo ta'e hin dabbara.